Ashamaa harka fuune maatii kaasuu shoo nageenya waaqeessiifaa ta'u akkam jirtu nagaa nuuf jirtu nutis nagaa jirra galata waaqayyo isinis immoo akka nagaa taatanii waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtu naguma keessa fayyuma keessa jirtu jiruu simbiratti maal fakkaatti nu biratti hundi bareedaa galanna waggaafaa ta'u egaa arrasi dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu tokkoon deebinee turre egaa armaan dura waan banneef sababii banneef ani fi kaasuun hin beektan egaa isaas immoo guyyaa biraa walitti deebinee wajjin haasofnaa maalirra akka geenye dhugaarra akka tasaa ta'e kaameraan na bira jira ture innaa inni akkam jirtu dhugaa baay'ee si yaadne baay'ee tokko si yaade ani gama kootini naguma jirtanii fayyuma keessanii akkam isiniin jira egaa amma dhugaa baay'ee tokko baay'ee kan garaa nama nyaatu maalan hojjechuu dhufa dhugaa baay'ee tokko natti argame jechuudha maali seetanii innis waa'ee haadha manaa Andu'aalam Gosaa waa'ee jechuudha buqachuu obboleettii teenya Qananii Addunyaa dhugaa baay'ee tokko ulfaate jechuudha baay'ee tokko dhugaa akkatti jiraatan gisee kana beekan nama shakkisiisa jireenyi gisee kana dhugaa baanii galuun ulfaata bakka jiranitti taa'anii bakka oolanii bulanii ooluun dhugaa baay'ee ulfaata maali godha jireenya biyya lafaa akkana taate dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan garaa nama nyaatu jechuudha haala suukaneessaa kanaan du'uun ishee jechuudha dhugaa ganaa kichuu jette ganaa kichuu jettee dhugaa ani garuu ulfaata dhugaa maaf akkana ta'e maal barri bara kana ta'e bakka barri bara kana ta'e dhugaa bara bushaa bara bakka hin jirre osuma hin jirre jennu abamaa jira dhugaa osuma hin jirre jedhanu abamaa jiran ta'ee jira baay'ee tokko ulfaata dhugaa dhugaa ani kan jedhee bakka dubbachuun natti ulfaata waa'ee Qananii jechuudha osuma ilmoollee qabaatte ilmoota akkas qabaatte dhugaa ganaa geettiyaaf nama fuulduratti jiru maaltu muddate biyyeen ikkoo nama marattu bakka kun xiqqaadhaa kun bareedaa kun bushaa'aa kun guddaa hin jettu bakka guyyaan keenya numa deemudha innaa baay'ee tokko kan nama gaddisiisu jechuudha warri Andu'aalam Gosaa jechuudha haati isaa as naannoo keenya jechuudha nutti dhiyaata naannoo keenya biyyaansi mana keenyarraa daqiiqaa 4-5 caalatti hin deemamu jechuudha ollaa keenya bakka nutti dhiyaataman ishee jechuudha gamaaf jechuudha Andu'aalam akkuma beekamu muuziqaa baay'ee kan qabudha innaa guyyaa seedii isaa eebbisiisu warra isaati dhugaa mastaawashii addaa tokko godhee faada isaa jechuudha sitti in arga gisee hundaaniif hin argina nuti yoo waan ta'e innis garuu hojii kun hojii isaati moo ofiishiitti yoo balleessite moo isaa tokkana godhe kan jedhu egaa ingidihi waaqatu beekaa isaan bira kan jiru ishii bira kan jiru so waaqaa namni hin beekne agammaatitti dhugaan baateen jirtu yoo namni iyyuu kan go'u ta'e dhugaan Itoophiyaa keessatti osoo dhugaan baate dhugaa Haacaaluu Hundeessaatti baagin dhugaan hin jirtu du'anii bakka warri ishii yookiin immoo warri nama du'e isaanii gubateetuma hafuu malee dhugaan ilmoo teenya nuu baateen Itoophiyaa keessa hin jiru innaa warri irratti illee immoo baay'ee tokko garaa jabaatanii egaa dubartiin humna hin qabdu waan baay'ee nuwasiif ganeessa irratti qo'amaa jiran dhugaa namaayyuu jibbisiisa jechuudha yeroo kana nama wajjin jiraachuun baay'ee tokko nama jibbisiisaa bakka hin ulfaata haati isaa garuu haati Andu'aalam Gosaa akka dubbattetti jettee jechuudha sitti warra ollaa isaaniitiin kaleessa galgala gara sa'aatii 2 bilbilee naa bilbilanii nagaa na gaafatanii akkam jirta naguma jirta jedhanii nagaa na gaafatanii jarri lachuu achi buna dhugaa jirra kootu buna unnaa naan jedhanii bakka baay'ee na taphachiistee ishiin na kofalchiisteeti bilbila cuufnee jettee dubbachaa jirti egaa ganama immoo ani hirriba ka'u
bilbilanii duute naan jedhanii jette. Egaa inni jidduu kana keessa sa'aatii kana keessa wanna isaan qonnamee nuti hin beeknu gidii waaqatu beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf ani dhuguma hojii hin daalamu taanaan hin ulfaata dhugaa. Bakka nama amanuu ጊዜ kanas ጀመርን jiru nama isi keessa feetu nama nani እና baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaata dhugaa keessattuu warroonni Oromoo baay'ee tokko bakka guddachaa jiranii nama boruu ta'uu nama boru biyyaaf ta'uu hojjanii eegan osuma gad deebisan maaliif bakka hunduma adda addaatiin bakka gaduma maaf akkana ta'e garuu dhugaa hin ulfaata. Ani kana jechuun bakka wanna haasa'uyyuu hin qabu natti ulfaata dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Mataa kiyyallee na obbaafatannaa. Wanni bakka boqonnaa ishii boolla ishii daa'ii haguutu maal godhan dhugaa ishii waan naa baasu kana jedha dhugaa. Ani garuu bakka wanta biraa miti dhuguma ishii waan dhumti ishiif haa baasu bakka dhuguma ishii warra ishiiti jedhee dhugaa haadha sanii jedhee dhugaa ishii gaafa dhugaan baate garaa nama nyaatu dhugaa. Ofii of goote moo wanti kun isatu godhe moo nama birootii godhe kan jedhu saakwa tokkotti jedhamee kaleessa. Inna waaqayyo gahaa baasu sin jira sagalee sinitti hin baay'isu. Inna jabaadhaa jaawu.